deemanii waraan bilisummaa Oromoo barbaadamaa ture. Garuu warra waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaaf Oromoo ta'uu qofaa fi lafa isaatii gadi ba'ee qe'ee isaa keessa leenjii qabsoo Oromoo feetuu fi Oromoo qabsoo feetu wal argamsiisuudhaaf aarsaa haganan jedhamnetu kafalamee jechuudha. Har'as waan isin dhaammannu tokko inni jira. Ulfinni gabrummaa baattamee jiru haga hundeedhaan buqqa'ee sirni moofaan Itoophiyaan afaan qawweetiin ijaarame kun diigame Oromoof Oromiyaadhaaf akka ta'utti hireen Oromoodhaa Oromoon haga murtaa'utti qabsoon nuyi goonu fiixa argatee firiin isaa haga biqilee mul'atutti qabsoon keenyatti fuufaa jechuudha. Kana beekuudha qabna. Ijoolleen qaqqaaliin aarsaa taatee nurraa hafte akkuma jirtu dhiigaaf lafee isaanii irra dhaabbannee isa diinni buqqisuuf deemu hiddi keenya ka gadi fagaateef beekadha. Taphaanii miti nuti aramaa miti lafarra kan magarre dhiigaan biqillee lafeedhaan dagaagnee bakka kana geenya jechuudha. Namni fedhe haga fedhe nutti moru, namni fedhe haga fedhe shira nutti xaxu, diinni fedhe haga fedhe wal ijaaree gad dhufu akka nu hin buqqaaneef lafeedhaan gadi dhaabbannee jechuudha. Kana beekuu qabdan. As yoo baanee waan nutti tolee akkasumas shiftaa hattuu maal jedhanii maqaan nu baheetii miti. Waraan bilisummaa Oromoo ta'uun Oromoon jaarraa 16 irraa jalqabee haga har'aa kanatti aarsaa inni kafalaa ture salphaa miti. Har'as waan itti jiru argaa jirtan. Kanaaf bakka kana dhaabbachuun Oromoo ta'anii naannoo Amaaraa osoo jedhami godina addaa osoo jedhanii Oromoo ta'anii jiraachuun afaan qawweetiin walloo tanarra. Har'ammoo Oromoo ta'uu bira dabarree waraan bilisummaa Oromoo keessa leenjifnee keessa wareegamnee keessatti injifannee bakka kana geenyee jirra jechuudha. Mortuun feete mortu kumaatamaan ni horra argaa jirra jechuudha. Oduunii miti hojiidhaan. Ka barbaannu waraan bilisummaa Oromoo ta'uudhaaf ta'anii odeessuu osoo hin taane hojjetanii hojiin agarsiisanii lolanii cabsanii cabanii agarsiisanii jechuudha. Aarsaan dhufu akkanaan bakka takka teenyee iddoo takka teenyee oduu odeessuun qofti bilisummaa fidaa miti. Dharraadhaan bilisummaan dhuftu hin jiru. Wareegamaan dhufa. Dadhabbiin dhufa. Kanaafuu dadhabbiin keessan bilisummaa nuuf haa ta'u injifannoon gara fuulduraatti fuufa. Garuu waan hubachuu qabdan bakka feetan